Ilmi dhiiraa akka leencaa yookiin akka qeerransaa ta'ee uumamuutu mala. Haa ta'u malee qeerransummaansaa yookiin leencummaansaa dubartoota biratti miti. Ilmi dhiiraa shamarraniin baay'ee mo'atama, baay'ee ni kufa, jaalalaanis baay'ee miidhama, harkasaas ni kenna. Haa ta'u malee dhiira biraatiif harka hin kennu. Gonkumaa maatiinsaa kan mo'achuu hin dandeenye jaalalleensaa kan durbaa ni mo'atti. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa, dhiironni baay'ee lolaa ta'anii yookiin amalli isaanii baay'ee namootatti hin dhiyaanne jaalalaan baay'ee ni kufu. Haa ta'u malee gaafa garaa jabaatan namoota baay'ee badaa ta'u. Dhiironni akkana garaa laafan kan jaalalaan baay'ee kufan waan akkamiitu garaa isaanii kutuu danda'a yookiin garaa akka namatti jabaatan isaan gochuu danda'a. Shamarran amala akkanaa qaban dhiirota akkanaa biratti yookiin dhiira kan birattiyyuu fudhatama hin qaban. Shamarran hiriyaa isaa jibbitu yookiin yennaa inni hiriyaa isaa wajjin gara manaatti dhufu kan hiriyaa isaa irratti jibbitu yookiin kan hiriyaa isaatiin waan hin barbaachisne jettu yookiin fuula hin barbaachisne hiriyaa isaa simattu dhiironni baay'ee jibbu. Haa ta'u malee akka isheetti mufatanii fi akka isheetti aaran akka ishees jibbaa jiru ittiin himan garaa isaanitti qabatu, garuu keessi isaanii baay'ee miidhama. Karaa biraatiin abbaan warraa kee yoo ati akkana goote si jibba. Fakkeenyaaf inni hiriyaa isaa wajjin mana ni dhufa. Hiriyaa isaa yookiin hiriyoota isaa kan dhiiraa jechuu kooti. Ati abbaa warraa kee wajjin teessee galgala yennaa hiriyaan kee hin jirre yookiin abbaa warraa kee qofa wajjin teessee yennaa haasoftu hiriyoota inni waliin dhufu san hin jajin yookiin isaan hin leellisin. Sababni isaa dhiirri kana hin jaalatu. Dhiirri kamiyyuu kana hin jaalatu. Karaa biraatiin shamarran yennaa mufatan hin dubbanne yookiin maaliif akka mufatan hin himanne dhiironni hin jaalatan. Fakkeenyaaf yennaa inni alaa galu ati yoo calliste maali rakkoo jiraa yoo siin jedhe yookiin maal taate yoo siin jedhe rakkoo san ibsuun dirqama keeti. Kun ta'uu baannaan dhiironni waan kam caalaa shamarran deebii isaaniif hin deebisne ni jibbu. Sababni isaa ilmi dhiiraa yeroo hedduu yaaddoodhaan waan dabarsuuf. Akka aadaa biyya keenyattis yookiin haaluma uumamaattuu dhiironni maatii isaanii dirqama hoogganuu ni qabu. Kanaaf baay'ee itti yaaduu, baay'ee faajuu, sammuun isaanii iddoo tokko qofa hin oolu. Kanaaf shamarran dhiirotaaf hubannoo guddaa yookiin boqannaa guddaa kennuufii qabu. Shamarran yennaa mufatan hin dubbanne dhiironni haalaan ni jibbu. Sababni isaa shamarran yeroo hedduu wantoonni namatti hin dubbanneef yookiin waan mufatan san kan namatti hin himneef shamarran akka ijoollee daa'imaati. Yeroo hundumaa akkuma salphaatti akka ijoollee daa'imaatti bashannanuu, waan barbaadan argachuu yookiin waan haaraa argachuu fedhu. Dhiironni immoo faallaa kanaati. Karaa biraatiin dhiironni shamarran maatii ofii leellisan hin jaalatan. Fakkeenyaaf abbaan warraa kee yennaa ati abbaa kee itti jajju yookiin obboleessa kee, eessuma kee, haadha kee, obboleettii kee nama qabeenya qabu yookiin nama barnootaan isa caalu yookiin immoo nama karaa kamiiniyyuu isa caaluu danda'u maatii kee keessaa kaastee isa biratti yoo yeroo hundumaa ni jajja ta'e dhiirri gonkumaa kana sirraa dhaga'uu hin barbaadu. Kanaan baay'ee sitti mufata. Dhiirri tokko karaa dinagdeetiin yookiin karaa mallaqaatiin shamarran akkamii jibba? Fakkeenyaaf dhiirri tokko shamarran baay'ee garaa jabaattu hin jaalatu yookiin kan namatti jaallattu kan namaaf waan qabdurraa waa hin gooneef hin jaalatu. Haa ta'u malee shamarran baay'ee garaa laaftuu fi waan qabduu hanga barbaachisu ol kaastee nama birootiif kennitus hin jaalatu. Kan garaa laaftus kan garaa jabaattus yoo kan jibbu ta'e maaltu ta'uudhaaf deema? Shamarran noormaalii jaalata. Shamarran noormaalii jechuun waan barbaachisu qofa hanga barbaachisu qofaan kan gochuu dandeessu. Dhiirri tokko shamarran wajjin erga walitti dhufee booda jireenya isaanii keessatti wanti isaan wal jibbisiisuu danda'u tokko diinagdee isaaniiti.
Dhiironni yeroo hedduu qabeenya erga walitti qabatanii booda karaa gaa'ilaatti seenu. Gaafa karaa gaa'ilaatti seenan booda maatii haaraatu dhufa. Nama amala haaraa qabutu dhufa. Namni amala haaraa qabu sun yoo si ta'e wantoota akkanaa irraa of eeggadhu. Mallaqa kaastee nama tokkoof hin kennin yookiin hin liqeessin. Sababni isaa mallaqa san isatu hojjetee fide. Dhiirri tokkoof haati warraa yoo waliin jiraatan qaama tokko jedhamuyyuu wanti akkanaa kunneen yoo irra deddeebiidhaan kan raawwatan ta'e yookiin diinagdee isaanii irratti miidhaa kan geessisu ta'e gaafa walitti mufattan inni situ akkana na godhe yookiin gaafa ofii isaatiif dadhabe situ akkana na godhe jechuudhaan si sababeeffachuudhaan haamilee kee tuquu danda'a yookiin maqaa kee aariidhaan kaasuu danda'a waan ta'eef jireenya keessan keessatti dhiibbaa guddaa ni qaba. Dhiirri baay'ee gara laafessa yoo qabaate nama hin dhorgatu. Kanaaf shamarran baay'ee garaa jabaatan ni jibba. Fakkeenyaaf shamarran karaa diinagdeetiin garaa jabaatan osoo nama rakkatu arganiyyuu osoo kennuufii danda'an yookiin kennuufii osoo qaban kan hin kennine. Fakkeenyaaf yoo inni kan kennu ta'e ati kan loltu yoo ta'e yoo inni kennuudhaaf osoo fedha qabaatu si sodaatee dhiisa ta'e atis akka inni dhiisu kan gootu yoo ta'e. Dhiironni shamarran akkanaa kana hin jaalatan yookiin shamarran akkanaa kun dhiirotaaf ba'aadha. Dhiirri tokko yennaa si waliin jiraatu baay'ee firii ta'uu qaba yookiin yennaa ati bira jirtu dhiphachuu hin qabu yookiin si sodaachuu hin qabu. Kunis ta'a taanaan jireenya keessan keessatti dhiibbaa guddaa qaba. Yeroo jalqaba dhiiraan walitti dhuftu dogongoroota akkanaa kana irraa of eeggadhu. Dogongora kana raawwatti taanaan jireenya kee guutuu keessatti abbaan warraa kee waan sammuu isaa keessaa hin banne yookiin ilaalcha siif hin barbaachisne siif qabatee taa'a. Yeroo jalqaba walitti dhuftan abbaan warraa kee yeroo jalqabaa waan ta'eef baay'ee si bashannansiisuu danda'a yookiin wantoota gatiin isaanii baay'ee widdii ta'e yookiin baay'ee qaalii ta'e siif bituu danda'a. Yennaa inni si bashannansiisuudhaaf iddoo fagoo yookiin iddoo gatii guddaa isa kafalchiisu si geessu diduu qabda. Sababni isaa dhiironni osoo fedhiin qabaatiin waan kana godhu. Yeroo kamiyyuu osoo fedhiin qabaatiin waan kana godhu. Dhiirri tokko waan gatiin isaa guddaa ta'e siif bituudhaaf yaaduu danda'a. Haa ta'u malee akka inni siif hin binne yookiin waan san siif hin goone ati dhorkuu qabda. Sana booda erga ati dhorgitee booda inni kan siif godhu yoo ta'e baay'ee gaariidha. San booda inni ilaalcha siif qabaatu sin qabu yookiin waan badaa sammuu isaa keessatti hin hambifatu. Haa ta'u malee waan humna isaatii ol ta'e siif bituudhaaf yaaduu yookiin yaaluu danda'a. Yennaa san ati nan barbaada yoo jetteen bakka seenee waan san siif godhuu danda'a. Garuu jireenya isaa keessatti waan san gochuun baay'ee ulfaataadha isaaf. Erga waan san siif godhe booda si tilmaama. Kanaaf dogongora akkanaa irraa of eeggadhu. Dhiironni shamarran akkanaatis hin jaalatan. Nama akkanaa wajjin hin deemin kan jettu, maaliif yeroodhaan hin galin kan jettu, maaliif qiree irratti hin dhufin, maaliif laaqana irratti hin argamin, maaliif buna irratti hin argamin, maaliif akkana godhin, maaliif akkas hin godhin kan jechuu baay'istu hin jaalatan. Haa ta'u malee jechoonni kunneen barbaachisoo ta'uu danda'u. Barbaachisoos yoo ta'e suuta jechuudhaan gatta'anii haasa'uu qabu. Salphumatti maaliif akkana hin ta'in, maaliif akkas hin ta'in waliin jechuudhaan walitti bu'iinsatu uumamuudhaaf mala. Shamarran wantoonni akkanaa kunneen yoo isin kan qunnamu ta'e yookiin amalli abbaa warraa keessanii rakkisaadha yoo ta'e lolaan sirreessuun gonkumaayyuu hin danda'amu. Kanaaf obsaan, suutaan, malaan sirreessutu isinirraa eeggama. Shamarranis wantoota hedduu dhiira irraa ni jibbu. Wantoota dhiironni sirreessuu qaban kan shamarran hin jaalanne viidiyoo itti aanu irratti nan dhiyeessa. Akkasumas dhiironni shamarran akkamii sirriitti jaalatu? Shamarran dhiironni akka isaan jaalataniif maal gochuu qabu? Dhiironnis maal gochuu akka qabdan kan barraa irraan isiniif dubbisa. Viidiyoo itti aanu irratti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Viidiyoo kanarraa yaada argattan yookiin gorsa argattan koomentii jalatti naaf barreessaa yookiin waan ani sirreessuu qabu waan ani isiniif dhiyeessuu qabu natti himaa.
viidiyoowwan itti aanan irratti hojjetamanii kan isiniif dhiyaatan yoo ta'u kanaan raawwanneerra. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana irratti wantoota isin fayyadan hedduu ni argattu. Subscribe gochuudhaan